ilaalchota gufachiisotaan dhabamsiisuun filannoo dimokiraatawaa yaadama milkaa'ina qabu geggeessuuf gaheen dargaggoonni qaban olaanaadha jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjama. Gurmuun dargaggoota magaalaa Adaamaa sosochii duulana filannoo paartii badhaadhinaa filannoo marsaa 7ffaa geggeesse. Dargaggoonni hawaasa keessatti hubannoo filannoo uumuu, odeeffannoo sirrii mootummaa irratti dabarsuu fi mootummaa nagaan akka geggeeffamuuf gahee olaanaa qabu. Itti gaafatamaan gurmuu dargaggoota magaalaa Adaamaa dargaggoo Olifan Girmaa paartiin badhaadhinaa paartii qabsoo dhooftuu humna dargaggootaan utubame ta'uu ibse. Ilaalchota moofaa kaleessaa balleessuun injifannoo kan argamsiise dargaggoota akka ta'e dubbachuun arras injifannoo isaan dhufe tiksuuf dargaggoonni gahee baachaa jiraachuu kaaseera. Paartiin badhaadhinaa paartii qabsoo hadhooftuu qeerroof qarreetiin qabsoo hadhooftuu dargaggoota guutuu Itoophiyaatiin ijaaramedha. Paartiin badhaadhinaa paartii dargaggeessati. Paartiin badhaadhinaa paartii yaadama mandhalee qabatee biyya kanaaf yaadama haaraa qabatee dhufeedha. Sirnoota darban keessatti sirnoonni turan dargaggeessa kan hin hammanne, dargaggeessa kan dhiibaa turan, dargaggeessa kan moggeessaa turan, kan dargaggeessa farrajaa turan. Paartiin badhaadhinaa dargaggeessa hammachuudhaan, dargaggeessa ofitti qabuudhaan abbaa jijjiiramaa godhee jira. Bara kanas filannoo marsaa 7ffaa milkeessuun misooma eegalame itti fufsiisuuf gahee isaanii akka baatan ergaa dabarseera. Injifannoo kana tursiisuudhaaf gahee kan qabus dargaggeessa kana. Sirnoota darban ni kuffisne malee ilaalchota finxaaleeyyii, ilaalchota kaleessaa san kan sirna tokko, kan amantaa tokko, kan afaan tokko, kan aadaa tokko san ammas ilaalchonni sun ni jiran. Kanaaf dargaggeessi sirna ofii ijaaree kana utubuudhaan injifannoo argame itti fufsiisuu qabaadha. Injifannoon akka paartii badhaadhinaatti akka biyyaatti dhufan injifannoowwan guguddaan gama siyaasaan, gama dinagdeem, hawaasummaa fi dippiloomaasiitiin kan dhufan ta'uu isaati. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa dargaggoonni utubaa biyyaa fi abbaa jijjiiramaati jedhan. Mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu mul'ata biyyi keenya qabattee akka fuulla'uuf dargaggoonni gahee olaanaa qabaa jedhan. Dargaggoonni utubaa biyyaati, utubaa sirna keenyaati. Dargaggoonni keenya jijjiirama fiduu keessatti shoora olaanaa akkuma taphatan jijjiiramichi hititee bu'aa qabatamaa uummata keenyaaf akka fiduuf aarsaa qaqqaalii kanfaluudhaan jijjiiramichi fulla'aa fi bu'a qabeessa akka ta'u, jijjiiramichi injifannoowwan dachaa akka galmeessinuuf milkaa'inaan jijjiiramicha utubuudhaan madda waa hundaa kan taatan dargaggoonni keenya carraa amma arganne kanaaf isin wajjiniin waliin taanee bu'aa waan arganneef maqaa waajjira paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin waan amma ammaatti gootaniif, gumaachaan gammaatti gootaniif madda waa hundaa, madda nageenyaa, madda misoomaa, madda dinagdee fi hawaasummaa keenya taatanii jijjiirama qabatamaa magaalaa Adaamaatti dhufeef lafee dugdaa waan taataniif gadi jedhee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Galmi keenya inni guddaan sagalee guddaan injifanne biyya ceesisuuf waan ta'eef dargaggoonni shoora isaa akka baatu dubbatan. Filannoon bara kanaas egeree biyyatti kan akeeku ta'uu ibsuun ilaalchota gufachiisoo ta'an dhabamsiisuuf hunduu gahee isa irraa eegamu akka ba'u dhaaman. Galmi keenya inni guddaa fi inni ijoon sagalee caalmaadhaan injifannee mootummaa cimaa, mootummaa uummataa, mootummaa sagalee uummataatiin ijaarame ijaarrannee badhaadhina hunda galeessa, badhaadhina waa hunda hiikuu danda'u, waa hunda gara fooyyaatti geessuu danda'u ijaarrachuudhaaf dargaggeessi keenya sagalee isaa badhaadhinaaf kennee nageenyaan akka xumuramu gahee isaa taphatee imala badhaadhinaa eegalle fullaasuu keessatti ashaaraa isaanii kaawwata jedheetan amana. Tiyaanaan hoogganaa biiroo investimentii fi indaastirii Oromiyaa obbo Ermiyaas Dannaqaa dargaggoonni motora jijjiiramaa fi agarsiiftuu badhaadhinaa ta'uu himan. Paartiin badhaadhinaa biyya kufaatii irraa baraaree gara ce'umsaatti fidee jiraachuu kaasuun kunis dargaggootaan ta'uu ibsaniiru. Dargaggoonni motora qabsoo fi gaachana paartii badhaadhinaati jedhee amana. Dargaggoon keenya motora jijjiiramaa fi itichituu injifannoo qabsoon argame akkasumas bu'uura ijaarsa biyyaa waan ta'aniif dargaggoo hirmaachisuun abbaa gochuun milkaa'ina irratti milkaa'ina da'uu ta'uu isaa bilchinnaan hubata.